Dacheen kun namaan bareeddi. Dhukkubni cibaan dhukkuba ilaalcha badaa waliin jiraachuuti. Ba'aa ulfaataan jibbaa. Wanti uffatanii namatti hin taanee fi nama irraa fokkisu eenyummaa nama biraa uffachuudha. Wanti ta'anii nama irra hin teenye akka namni biraa ta'e ta'anii ofirra teessisuudha. Wanti yeroo hunda qulqullummaa isaa eeguu qabnu ilaalcha ofiiti. Wanti namni kamiyyuu ta'uu hin dandeenye nama biraa ta'uudha. Bultiin mana qaamni mo'amoon lama ittiin waliin jiraatanidha. Bultii keessatti mo'ichi guddaan badhaasa kan argamsiisu waliigaluu yookaan mo'amuudhaan dhufa. Mo'uun mo'amuudhaan dhufa. Dhugaadhaaf aarsaa hin kaffalamne kaffaluun karaa guddaa karaa Waaqaa waliin walitti nama baasudha. Daa'imman uumama wanta yookaan addunyaa namni ga'eessi tokko arguu hin dandeenye arguu danda'anidha. Fokkisni Waaqaan nuuf kenname bareedina tolfama yookaan nam-tolchee irra bareeda.